بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد وبلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمانا ما أنت نخيز جرو خانتي تقومالي والقووم سون قرتشات رما عاقل ما أكوان بكم ستي لا لما دبا نما قووم سون أمنتي سلاما خيستي حرام دبا. ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko osoo fi magaalaa madiinaa keessa deemaa jiranii gurbaa gartee qamadii gurguru qamadii jiituu gartee jalatti takhashee madaabara qamadii goggogaa gartee ijaafis tolu ija nama buutu gartee bareedaa isaa gama gubbaatiin godhe ergamaan rabbi harka gadi kaayee laale jiidha agarraan afalaa ja'alta fawqahu maaliif jiidhaa san gubbarra hin godhini goggogaa ija nama buutu kana gubbarra gootee jiidhaa jalatti takhashte jennaan yaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam yooni fi san arki namni narraa hin bitu jeen duba ergamaa rabbiitiin ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam san booda gorsa jabaa jecha cimaa dinniina gartee kanne maal jechuudhaan laysa minna nurraa himiti je'e man ghashanaa falaysa minna namni gartee nu gowwoomse nurraa himiti namni aqlii namaatti taphachuun kee gowwoomsuun kee itti khijibuun kee aqilummaa miti duba ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam sun keenyaa miti namni sun ofitti hin lakkooynu jee duba hadiisa sahiha gartee bureydaan gabaasu keessatti kan biraa subhaanallah hadiisa kana mee sirritti dhageeffadha obboleeyyan kiyya zamana amma keessa jiru kana keessatti ilaa haddii gartee namni wal gowwoomsu jaartii jaarsarratti kaasuu jaarsa jaartii irratti kaasuu bultii namaa diiganii ifii bakka san seenuudhaaf jecha ergamaan rabbi hadiisa bureydaa keessatti maal jaa laysa minna namni sun keenyaa miti ofitti hin lakkooynu jee duba subhaanallah mee yaadi ati ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam sun keenyaa miti ummata muhammad irraa garuu ofitti hin lakkooynu sun nurraa himiti jee ergamaan rabbi mure ummata saatirraa jechuu eenyu sun jennaan man khabbaba ala imri'in zawjatahu allah namni gartee nama tokko jaartii isaarratti kakaase gowwoomse akkasuma immoo jaartii namaa gartee jaarsarratti kakaase gartee akka waan jaarsi keessuun faayidaa siin qabu je'ee isii hubachiisuu ta'uu anaatu irra sii caala jechuunii ta'uu namni gartee jaartii takka gowwoomse jaarsa isii irratti namni tokko jaarsa tokko gowwoomse jaartii isaa irratti akkana si gooteemu maal je'ee gartee akka waan isiin faayidaa hin qabnetti isiin gargar akka deemtu godhee ofii gartee bultii san diigee namni seene akkasuma immoo ilma dhiiraa hagartee jaartii nama jalaa baafatu akka gartee jaarsi sun faayidaa isaa hin qabne akka ani isaa caalu itti himanii gartee gowwoomsu subhaanallah namni sun keenyaa miti jee duba zamana amman tana jiru kana keessatti bultii walii gartee wal gowwoomsanii bultii walii diigaa jirra duba obboleeyyan kiyya osoonii fi bultittuu hin seenne dura as durattu gartee bultii waliin jaarra ja'anii kijiba irratti gartee karabbirraahis hin sodaanne ka ilma namaatirraahis hin qaanfanne booda gartee wanni shirri ani dalagu kun narratti ni beekamaa subhaanallah gariin namaa kuni gartee akka beeyladatti yaadansaa nama gowwoomsanii eega namatti faayidaawwan booda gartee miila nama jalaa fudhachuu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam man ghashanaa falaysa minna namni nu gowwoomse dhugumatti namni sun keenyaa miti ofitti hin lakkooynu jaaduba subhaanallah wal gowwoomsurraa haa fagaannu jaartii walii walirra kaasurraa haa fagaannu bultii walii diigurraa haa fagaannu akkasuma immoo kijiba irratti gartee baallama walii seenuu irratti irraa haa fagaannu rabbiin gartee warra wal gowwoomsu nu godhe